Gaggeessaan Olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin haleellaa har'a biyyattii irratti gaggeeffameen du'uu isaanii hin oolu jechuun Israa'el gabaasaa jirti. Haleellaa waajjira muummee hoogganaa waliigalaa Iraan irratti Israa'el taasisteen ragaan suuraa saatalaayitii fi akka malee miidhamuu waajjirichaa agarsiisu akka akeekutti dubbatamaa jira. Israa'el xiyyaarota waraanaa 200 bobbaasuun Iraan haleeluu beeksistee jirti. Haleellaa USA fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaniin namoonni lammiileen Iraan 200 yoo ajjeefaman 720 madaaniru. Misaa'iliin Iraan furguggeessitee United Arab Emirates keessatti namoonni ajjeefamu United Arab Emiratesin beeksiftee jirti. Buufata waraana USA Qatar jiru irratti sagaleen dhoo'insa guddaan dhagahamee jira. Qaxariinis haleellaa Dohaa irratti kiyyeeffatte kana milkaa'inaan qolachuu beeksiftee jirti. USA fi Israa'el akeeka Iraan haleeluu akka qaban beeknee turre jechuun Iraan dubbatti. Haleellaa saayibarii Ameerikaan gooteen Iraan keessa intarneetiin guutummaan guututti badee jiraachuun gabaafamee jira. Oduu fi odeeffannoo dhimma kanaan wal qabatu gurra isin buusnaa mana gurbaa qaxaleef miseensa ta'a.